Welcome back again. Je m'appelle KESAN. Today, I'm gonna teach you numbers in French, okay? Zero up to 10, okay? Har'aan tana kalaaluudha deemnu lakkoofsa afaan Faransaaytiin gara Afaan Oromootti jechuun French numbers and Afaan Oromo numbers from 0 up to 10 for today, okay? Let's begin. The first one is lakkoofsa afaan Oromifaati jechuun lakkoofsa jechuun yoo baay'ina ta'u lakkoofsota jennaan lakkoofsa jechuun number lakkoofsota numbers, okay? Números lakkoofsota jechuun afaan Oromifaatiin 0 afaan French 0, okay? 0 jedhanii dubbisu jechuudha. 0 afaan Oromifaatiin tokko on tokko lama du lama sadi trois sadi afur quatre shan cinq ja six torba sept saddeet huit sagal neuf kudhan dix. Okay, now let me repeat once in French, okay? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now let me repeat in Oromifa. 0 tokko lama sadi afur shan ja torba saddeet sagal kudhan. Okay, once more. On 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Please practice, okay? Akka isin jalaan banne irra deddeebi'aatii yaalaa isiniin jedha. For today, au revoir, à bientôt.